Oromoodhaa miidhaa jira. Yoon afaan biriidhaan lafa keenya uummanni Oromoodhaa humna lameen idduutti qotee bulaan keenya dargaggeessii qeeroon miidhamaadhaa jira. Fakkeenyaaf ajjecha lubbuu qofaa miti nagaan dalagatee oomishachuudhaaf nagaan nagadatee alaa galuudhaaf nagaan baratee mana galuudhaaf uummanni Oromoodhaa dhabaadhaa jira. Maaliif sababbii humna lameen humna gaara jirtuu fi humna mootummaadhaan deemaa jirtu lachuutu humna Oromoodhaati. Dhibbaa dhibbatti mootummaan waan gaarii dalagaa jiran jiran. Fakkeenyaaf warra hidhamuu hin qabne hidhaa jiru jira. Warra sila ajjeefamuu hin qabne warra ajjeefamaa jiru jira ni arga. Akkasuma warri gaarii jirus warra sila ajjeefamuu hin qabne warra miidhamuu hin qabne miidhaadhaa jira. Gareen tullachuutu garee Oromoodhaati. Arra Oromiyaa gabroonfataan addaa dhufee yookaan Amaarri yookaan Tigree harkaan qaban. Warra kanneen miidhaa ture aangoo raawwatee jira. Laafaa ta'us dadhabaa ta'us